guutuu qarshii isaa hanga xumuraatitti yoo dhageeffattan meeshaa mana guutuu kan dhageettan Aliyaa Hasaasaa Rabbiin nagaan keessa isii haa jiraachisu. Yeroo mana galchinee jennee xiqqoo jechuudha silaa viidiyoo guutuu kan isinii waraabu namoonni akkuma beeytan yeroo meeshaa feetanii deemtan namoonni tokko tokko kan miira adda addaa agarsiisan akkasuma mootuyyuu rakkoo adda addaa waan akka hinaaffaa meeshaa baay'ee dhufu kan jaalannellee hedduutu jira. Sababa saniif hunda isinii waraabee meeshicha kana tokko tokko isaatiin kan ilaaltanii fi kan jaalattanii mee assalaamu عليكم ورحمة الله وبركاته أشمار كهون أروموك يجوتو جرتو أمنتيف كتانو سولين كودين بقجراتن إسين جالة دا إسين كابجا لايك شير وليف كتشون هيروتك إساني كودا ميشان كون سربرايزي كابا أبليتي سيوكين هريا إسي تنمو أبلومان رحيمو مالي وليف فيدو سربرايزي قدا قوتي في ودو إسين هم بيكين ميش چكنا بتمي في نبرتي سالا جلقبا كسالونا الرأي جلا هندا ساكرشي ولي جل إسيني في محرة ميشا باين مرتيسو دلتني فكوفا رتي أكو مسكتر gidan kana haalan dhaabbata hin tolle viidiyoo waraabadee viidiyoo kiyya kaleessa irratti isin agarsiisee jira. Kani roomina qabe yoo ta'u hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haalan dhaabbataan tolle jechuudha. Saniif keessumni isaa akka tarareen dhaabbata argitanii an meeshicha qofa isin argisiisuuf kuni kontirool biffeedha. Baay'ee bareedaadha. Balbala sadii naa dalagamu malee keessi isaa kun achirraa hanga achiitti baay'ee guddaadha isiniin jedha. Itti aansuun akkasuma asittillee hundi isaatii keessumni isaa asitti hin taane mana isii odoo hin tahini achumatti haga takka tarii manni isii naadhifu jedhee hundi isaatii haara waan ta'eef namaan banamu kuni madardaraan isaa akkana osoo hin tahin keessumni dhaabanni waan hin fedhiniif banuu hin dandeenye jechuun dhimma zalame gara tokkotti baay'ee guddaadha. Inni asitti isin argitan kun kana sadi ka ta'u jechuudha. Isin galee madardaraa akkana babal'aa sadi ka ta'edha jechuudha. Itti aansuun ammoo akkasuma kunoo kiisii isaatii kiisiin baay'ee guddaadha. Waan barbaadifuudha. Teessumni isaan tolle kuni irraa bu'a. Isin galee kontirooliin kun irraa baha addatti fe'ama jechuudha. Akkasuma muutuyyuu asittillee kunoo balbala hundi isaa qulfiidha. Maaliif jennaan nu fe'uufi yeroo midhaabannaan makiinaan haga fe'u jala isin waraabede kunillee laba guddaadha. Itti aansuun akkasuma muutuyyuu asittillee qulfiidha. Hundi isaatuyyuu qulfii kan qabu. Asittis kunoo waan mazzanamee fi keessa isaa haga danda'een isin agarsiisa. Taani muutuyyuu inshaallah obboleettiin teenna baay'ee gammaddii kunoo haga inni guddatu laala keessi isaa jechuudha argitanii kasadi ta'uu balbala jechuudha. Amma wanni isin hubachuu qabdan balballi kuni silaa afur kan godhuu dandeenya jijjiirree maaliif jennaani balballi baay'aatiif bu'aa hin qabu. Keessi isaa kun heddumminaan guddatee waan baay'ee nu fuudhu kan qabudha isiniin jedha. Kanaaf amma waan teessumni isaa hin mijatinii fi fe'aa jirra. Eela kunoo as ilaala guutuu isaa qarshii isinii hima. Amma murtii istaandii isin agarsiisa. Teebiliin nyaataa kun baay'ee kalariin isaa irratti bareedee jira. Kalariin ammoo mana keessatti bareedu dirqama qalamni mana keenyaa murteessaa ta'uu qaba. Hedduun keessan yeroo meeshaa saalonaa ajajattanis ta'ee ciisicha hirribaa kalarii meeshaa mana keessanii kalarii qalamii mana keessanii fi afaa farshaa keessanii yookiin ammoo tuyyuu saraleeta keessanii yoo naqiltan hedduu bareeda. Akkuma asitti argitan kanatti teebiliin kunillee kalarii kontirool bittee fi akkasuma ammoo tuyyuu kalarii tiivi istaandii yookiin tiivii irra kaayannu wajjin kan hojjetamedha. Kunoo laala hedduu bareeda. Teessoon isaa gubbaan teessumni ispoonjii fi teessoo jahaa qabatee teebilii nyaataa guddicha haala ammayyaa'aa ta'een kan irraa qabu yeroo xaragnus ta'ee yeroo qulqulleessinu bakka yoo jijjiirru kan nama baay'ee nu barbaachisne ulfaatiin isaa namni tokko qofa yoo arganne jijjiiruu dandeenya. Manas akka malaatti seensisuu dandeenya. Haala kanaan jechuudha. Itti aansuun amma tasriihaa akkasuma immoo kan caammaa keessa kaayannu algaa fi kutaa ciisichaa. Waaw maashaallah isin jedhee jira. Inni kuni akkuma asitti argitan kanatti kan caammaa keessa kaayatanii baay'ee bareedaa fi akkasuma immoo baay'ee saayiziin isaa guddaa kan ta'edha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya boorsallee caammallee kaachuu dandeettanii kunoo hedduu bareeda hedduu guddataa qalamii isaati waan hunda caalaa ka jaaladhe jechuudhaani. Itti aansuun hundi isaa teessumni isaa tolkiisiin isaa kunoo guddaadha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni isin sirriitti naa hubachuu qabdanii qalamii baay'ee jechuudha barbaachisaadha. Yeroo meeshaa hojjennu kaayyoodhamne kan filannoo godhuu qabna. Akkasuma immoo qalamii faashina dhufe filachuu qabna. Akkanumatti kan wal fakkaatu meeshaa mana guutuuti. Itti aansuun fi teessoo yookiin kursii irra teennu kan gommaa deemu jechuun luka qabudha.
baay'ee namatti tola. Ol fuudhuufillee kan baay'ee nama hin cinqine. Akkasuma immoo gubbaan isaa ispoonjiidhaan teessoon isaa alla. Akkuma sitti argitanitti tasriihaan kun asiin kiisii tokko qaba. Asiinillee kiisii tokko qaba. Itti aansuun ammoo qulfiidhaan bakkoonii yookiin ammoo dulaaba jettaniin qaba. Baay'ee gurguddaa kan ta'e gamaa gamana lamaanuu tuttuuyyuu tasriihaa hedduu waan hedduu nuu qabachuu dandeettuu fi akkasuma ammoo baay'ee namatti toltuudha. Diizaayinii bareedaadha. Namootiin jaallattan heloo jechuun nu ajajadha. Kun ufumaan deemee jechuudha. Kan jala seenuudha. Akkuma isin argitan kanatti kunoo garuu akkana yoo ilaalan tasriihaa qofa fakkaata. Yeroo dibata akkasuma immoo waa tolfatuu barbaadan qofa kan as bahuudha isiniin jedha. Itti aansuun algaadha. Jalqaba algaa komidiinoo isaarraa eegalla. Komidiinoon tokko kan akka dulaabatetti waan barbaadan keessa kaa'achuuf qulfiidhaan hojjetame. Kunoo akkuma argitan kana qulfii qaba. Itti aansuun ammoo algaan kun jechuudha. Algaa baay'ee bareedaa ta'ee fi algoota kaawwanii xiqqoo qabxii isaa adda ta'e. Itti aansuun komidiinoon asii jechuudha. Gara kaanii kiisiidha. Kun kiisii lama akkuma komidiinoo kamuu kan baratame jechuudha. Komidiinoon hundi isaatu irra caalan kiisiidha. Asiin kiisii lama qabdi. Algaa isin agarsiisa. Algaa mataan isaatu immoo komidiinoo dhuunfaa qaba. Asirratti soofaan kan hojjetame jechuudha. Kun liizariidha. Haala amma isin argitan kana hundi isaa kan banamuudha. Kunoo namootiin tokko algaa asiin dura baase yoo matarra nama kufuu jettani inshaallah hin kufuu hin jedha. Akka banamus malee akkanarraan socho'u. Itti aansuun kunoo haaluma isaanii ittoo adda addaa kaameraamaanii xiqqootti siqee nu agarsiisu. Ittoolee adda addaa waan tokko waan dhuunfaa keessanii fayyadamte as keessa kaa'attanii itti cufuu dandeessanii. Gubbaa kanatti illee shaadoo yookiin ammoo dimlaayitii adda addaa galchuu dandeessanii. Mataan isaa hagana dheerata jechuudha. Baay'ee dheerata. Ini galee mataa dabalataa fi algaan kun hedduminaan dheerata. Itti aansuun ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaa hedduutu jira. Isin agarsiisa. Saaxiniidha. Yookiin ammoo hiikama uffachaa. Dulaaba yookiin saaxinii uffataati. Inni kun baay'ee dheeradha. Gubbaa isaa dabalatatu jira. Maaliif jennaan waan gargaraa jirruu fi kuni wanni asirratti isin hubachiisuu qabu yeroo hedduu wanni dulaaba kiyya adda godhu kan jiru yoo ta'e kana adda addatti baafna. Waan baay'ee ulfaatuuf jecha kun argitanii lamatti hojjanna jechuu sadiitti tole fidi rakkoo hin qabu. Kunoo fidaa jiranii fidi rakkoo hin qabu. Asittis tokko walitti haala amma argitan kana modeela kan mul'atu. Wadan tazaba Bakar hello मान ले रहे हैं फिगर है नंबर बता तो asih butuh haga sudah terbitannya kan dua ada juga karena saat ini kan adda godhu tokkoffaa irratti guddinna isaa dheerinna kanaan namni sochaasuu hin danda'u. Akkasuma mootuyyuu balbala keessa ol alaa ol seenuu hin danda'u. Maal goone kanas addatti akkasuma mootuyyuu kanallee addatti finnee wal bira keennee haala kanaan isa kanaan gubbarra yoo kenne wal qaba jechuudha. Itti aansuun mootuyyuu qumsaaxinii kiyya jechuu kan na gammachiisuu fi adda godhu maal isiniif fakkaate tokko kanaafi akkuma isin argitanii haalli as jechuudha. Isinii galee wanni sirriitti fannifatan hin jiru. Jala kanatti ammoo kadardaratan yeroo hunda jechuudha. Maaliif jennaan dulaabni kun baay'ee guddaadha. Namootiin hedduun kan ifa hin tahinee fi gatiin isaa maa xiqqoo dabalaa yoo jettanii fakkeenyaaf inni kun kalama ta'u jechuu kabalbala lama ta'u kabalbala sadi afur boon nu balbala lama qofa fedhe jechuudha. Babal'inaan isinii galaa jiran hin hubattan jedheedhaan. Fakkeenyaaf isa kana godhaa. Namni tokko kanallee kanneen jechuudha walitti balbala jaha godha. Isinii galee balbala jaha godhu odoo hin ta'in murteessaan isaa kunniin babal'achuudha. Ani waan ifi kiyyaa fayyadamee mana kiyyallee qabu namoonni fayyadamanillee waan jaalataniifi kanaaf kuni marti jechuudha wanni hagana guddatu hundi isaatu iyyuu kanas dabalatee kunoo argitanii irra caalaa jechuudha laala. Kunis argitanii kanaayyuu namni hagana guddaa hin godhu. Kuni baay'ee dheeraadha. Hammaan gubbaa kaayame sunuyyuu baay'ee dheeraadha. Itti aansuun ammoo kanarrattuyyuu kiisii afur qaba. Hundi jechuudha. Kiisii afur argitanii kunoo kiisii afur lama
sadii afran kunniin iyyuu jechuudha akkuma isin asitti argitan kanatti kan guguddatee hojjetamedha. Qoomsaaxiniin kun kalariinis ta'ee akkasumas guddinni isaa baay'inatti tole hundi isaa walumaa galatti meeshaan isin argitan kan obboleettiin teenna jechuudha. Meeshaan kun kan Aaliyaati, Aaliyaa Hasaasaati. Rabbi nagaa keessa isii haa galchu. Wanni isiin qabdu sarpiraayizii qabdi. Sarpiraayizii kana namni godhee fi hiriyaa isiiti. Eenyu akka ta'e ufuma haa beektu sarpiraayizii. Kanaaf meeshaan viidiyoo kanatti osoo hin mul'atin hafee TV staandii qabdi. TV staandii baay'ee bareedaa ta'ee fi guddaa guyyaa biraa qabadhee isin hin dhufa. Meeshaalee kanneen hunda jechuudha kan kutaa ciisichaatii fi kutaa saalonaa dabalate. Akkasuma immoo sarpiraayiziin maalidha warroonni jettanii firiijii bareeda ta'e jechuu akka namoonni biyya keenya hedduun itti fayyadamanii qarshii 38,500 isa kwaalitii yookiin ammoo meeshaa orijinaala ta'e bittee fi jirti. Kunoo firiijiin isa kana fakkaata yeroo bitee isii ergu kan viidiyoo waraabee malee amma ishigi kaartoonii jalaa banuu hin barbaanne. Akkuma argitan kanatti hedduu haa galatoomtu ulfaadhu jedhaanii anillee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni akka firiijii TV akkasuma mootuyyuu gassaalaa kunniin jechuudha. Eelee daabboo dabalatee kan isinii galaan batiraanii qarshiin isaa orijinaalli hedduu dabalaa jira. Orijinaalaa miti kan sadarkaa lammaffaa sadaffaa qabanu qarshiin isaa hedduu jechuudha dabalaa jira dachaadhaani. Kanaaf inshaallah ta'ala kun qulfii isaa akkasuma immoo meeshaalee isaa hunda isaa walumaa galatti jechuudha waraqicha ragaati. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya viidiyoo kanarratti qarshii isaa kan amma dhumarratti isinii himu tahaa guutuu walii gala. TV staandii ammoo inshaallah dogoggoraan kan nama biraa dhufee kan isii achitti hafee meeshaan hedduudha jechuudha. Wallahi ayisuusii guutuudha. Rabbi nagaan itti haa galchu. Dulaamnis baay'ee guddaadha. Hunda isaatu qabadhee dhufa qarshii 223 kan fixe horaa bulaa sheer laayik waliif godha.